Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa sinaa ga'u sinin jenne daansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Godina Booranatti ooman simbiraa haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan uumamuun dhagaamee jira. Ooman simbiraa uumame kuni yookaan tuunni simbiraa uumame kuni miidhaa guddaa oorruu oomisha irratti dhaqqabsiisaa akka jiru jiraattonni odeeffannoo maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu Masriin gara marii hidha laga haara'umsaatti hin deebi'u jettee jirti. Gara marii hidha laga haara'umsaatti kan hin deebineefis maaliif akka ta'e sababa dhiyeessitee jirti. Oduu kanas guutuu isaa isin biraan gaha. Oduun itti aanu guyyaa kaleessa lixa Oromiyaatti humni finxaalessaa hanga funyaanii hidhate weerara raawwatuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwateen lubbuu namoota hedduu galaafate akkasumas namoota hedduu madeessuudhaan uummata bal'aa qe'ee fi qabeenya isaa irraa akka buqqa'u taasisuun balaa guddaa fi uummata saaxiluu jiraattonni odeeffannoo maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Weerara nurratti raawwatuun haleellaa nurratti raawwatamee fi miidhaa nurratti dhaqqabe mootummaan nu ittisuu fi nu eeguu hin dandeenye jechuudhaan hawaasni bal'aan mootummaa kumatee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti har'as bakkoota garaagaratti deemaa turuu waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lolli zoonilee Oromiyaa hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti cimee itti fufuu beeksisee waraana bilisummaa Oromoo har'as lola bakkoota garaagaratti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan ga'a. Oduun itti aanu muddamsuun kaabaa TPLF fi PP gidduutti jiru akkuma cimee itti fufeetti jira. TPLF osoo duraan eenyu duuban haleellaa raawwatuu fi of eeggannoo taasisaa jechuudhaan Jeneraalli waraana Itoophiyaa duraanii fi akkasumas miseensi TPLF duraanii Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Gama biraatiin miseensi TPLF fi akkasumas aangaawwan ol'aanan TPLF takka ibsa kenniteen nuti ofiin of bulchina akkasumas fottoquu barbaanna jechuudhaan kaleessa galgala televezyiinii Tigraay irratti ibsa kennitee jirti. Eenyu akka taatee fi dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan ga'a. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha. Godina Booranaa aanaa dirreetti ooman simbiraa uumamuun dhagahamee jira. Akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti ooman simbiraa hamaan uumamuudhaan yeroo ammaa kana miidhaa guddaa midhaan gahee walitti qabamuuf yookaan immoo sassaabamuuf jiru irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiise jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo kennanii jiru. Ooman yookaan tuutni simbira girrisaa godina Booranaa aanaa dirree gandoota adda addaa keessatti midhaan oorruu irratti hubaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi odeeffannoo kennanii jiru. Jiraattonni magaalaa Tulluu Fardaa dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin aanaa dirree gandoota akka Diidameeggaa, Maadhichoo, Dololloo, Makkallaa fi Fuloroomsoofaa keessatti tuutni simbiraa girrisaa kun oomisha qonnaan bulaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Jiraattonni aanaa dirree magaalaa Tulluu Fardaa takkasi kanuma mirkaneessite. Akka isiin jettetti tuutni kun erga eegale guyyoota 2 yoo ta'u keessumaa naannoo haroowwanii fi bishaan jiranitti oorruu irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiran jettee jirti. Itti dabaluunis irra caalaa ooman simbiraa kun miidhaa guddaa kan dhaqqabsiisaa jiru ganamaa fi galgala waan ta'eef oorruu isii irrattis miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu himuudhaan oorruu isii eeggachuudhaaf nama mallaqaan itti qaxartee eeggachaa akka jirtu dubbattee jirti. Jiraatan tokko immoo haala baacootiin yaada kenneen kun rabbuma biraa gad dhufe waan rabbi biraa gad dhufe immoo du'aayima itti godhani du'aayinuu kadhaa jechuudhaan ummataaf dhaamsa dabarsee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Masriin gara marii hidha haara'umsaa guddichaa Itoophiyaatti akka hin deebine ibsitee jirti. Masriin dhimma marii hidha haara'umsaa ilaalchisee waliigaltee seeraan dirqama ta'e nageenya bishaanii isiitiif wabii ta'u yoo waliigalteerra hin ga'amne gara marii hidha haara'umsaa guddicha Itoophiyaatti akka hin deebine akeekkachiiftee jirti. Murteen Masriin muddee 2023 marii kana adda kutuudhaaf murteessite duubatti akka hin deebine ministeerri qabeenya bishaanii fi jallisii biyyattii Haanii Suweelan himanii jiru. Ministeerri kun itti dabaluudhaan kuufamni bishaanii haroo Naasir yeroo amma sadarkaa nageenya qaburra kan jiru yoo ta'u fayyadama biyya keessatii fi maddisiisuu humnaatiifis sirnaan hoogganamaa jira jedhan.
gara Itoophiyaatti ibsa Masriin kennite kanaan wal qabsiise ibsi kennitu kan eegamu yoo ta'u hangammaatti Itoophiyaan gama isiitii ibsa kenname kanaan wal qabate wanti jedhame yookaan wanti jette hin jiru. Oduun itti aanu guyyaa kaleessa waxabajjii 30/2026 lixa Oromiyaa aanaa Amurutti humni finxaalessaa hanga funyaanii hidhate weerara raawwatuun namoota harka qullaa jiran irratti haleellaa raawwateen namoota nagaa harka qullaa jiran irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun balaa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Wallagga Bahaa aanaa Amuru ganda Agamsaatti kaleessa barraaqan humni finxaalessaa hanga funyaanii hidhate haleellaa meeshaalee gurguddaa deeggaramuun namoota nagaa irrattii fi namoota hin hidhatin irratti raawwateen yoo xiqqaate lubbuu namoota 12 kan galaafatee fi namoota 8 kan madeesse ta'uu jiraattonni himanii jiru. Haleellaa humni finxaalessaa diishqaa fi bireenii deeggaramuudhaan namoota harka qullaa jiran irratti raawwate kana humnoonni mootummaa kaleennarra osoo jiran weeraraa fi haleellaa uummata irratti raawwatame ittisuu hin dandeenye jedhanii jiru. Haleellaa raawwatame kanaan uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'ee yeroo ammaa kana badhe irratti bittinnaa'ee hafee jira. Rakkoo hamaafis saaxilamee jira. Mootummaan hanga ammaatti wanti inni jedhe hin jiru jechuudhaan mootummaa komatanii jiru. Gama biraatiin jiraattonni aangaa'ota mootummaa irratti komii cimaa kaasanii jiru. Aangaa'onni mootummaa miseensa humna finxaalessaa kana gurmeessuun duguggaa sanyii uummata irratti raawwataa turee fi mana murtiitiin barbaadamaa jiru miliqsuu isaaniitiin komii irratti dhiyeessanii jiru. Namni aangaa'onni mootummaa miliqsan kunis Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti yakka waraanatiin shakkame mana murtiitti dhiyeeffamuuf kan ture kan miliqsan yoo ta'u namni kun ajjeechaa namoota 83 caalan irratti raawwatame keessatti hirmaannaa qabuun shakkame to'annaa jala oolee kan ture yoo ta'u namni kun guyyoota muraasa humnoota mootummaa waliin akka socho'u erga taasifamee booda akka miliqu godhamee jira jechuudhaan uummanni komii dhiyeessee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeessuu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaa hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan akka lola gaggeesse kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo lola hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Akkasumas hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun injifannoo argatu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo konkolaataa waraanaa loltoonni PP ittiin socho'aa turanis guutumaan guututti hojiin ala taasise jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli gaggeeffamuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaattis aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeesse jedhee jira. Lola aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu odeeffannoo argatuuf rakkoon neetwoorkii waan nu mudateef yeroo itti aanutti guutuu odeeffannoo akkuma nu ga'ee fi arganneen qindeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu kaaba irraa arganneen wal dura dhaabbannaan PPP TPLF itti fufee jira. TPLF PP'n lola nurratti bante jechuudhaan himannaa kan jalqaban yoo ta'u PPL'n TPLF lola nurratti banuudhaaf qindaa'aa jira socho'aa jira jechuudhaan himatu erga jalqabanii bubbulanii jiru. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el PP'n haleellaa diroonii nurratti raawwatte jechuudhaan kan himate yoo ta'u ajajaa miseensa TPLF duraanitii fi ajajaa waraana Itoophiyaa kan ture Tsaadiqaan immoo TPLF'n eeggadhaa jechuudhaan Itoophiyaa akeekkachiisee jira. TPLF osoo duraan eenyu duuban haleellaa nurratti raawwatuuf qophaa'aa jira. Kallattii Walqaayitii fi Affaariin osoo eeggamaa jiru kallattii Beenishaangul Gumuziin lola banuudhaaf qophii xumuruu isaa kan dubbatee fi Itoophiyaan immoo of eeggannoo cimaa akka gootu kan akeekkachiisedha. Gama biraatiin miseensa TPLF fi aangaawaa ol'aanaa kan taate akkasumas barreessituu TPLF kan taate Feetlaworqi Gabra Egzaabiheer kaleessa galgala ibsa kenniteen yaada adda ta'e qabattee dhuftee jirti. Televezyiinii Tigraay irratti ibsa kenniteen tokkoffaa fottoquu barbaanna jettee jirti. Lammaffaa qoqqobbii Ameerikaan aangaa'ota TPLF irra keette qeeqxee jirti. Kanaan wal qabatee Feetlaworqi akka jettetti nuti Ameerikaa miti Finfinneeyyuu deemuu hin barbaannu. Asitti hawaasa keenya waliin qabsaa'uudhaan ofiin of bulchuu barbaanna jechuudhaan ejjennoo TPLF ibsitee jirti.
Fottoqqiidhaanis wal qabatee ibsa kenniteen gabroomuu irra nuti fottoqnee jiraachuu wayya of dandeenyee ofiin of bulchina malee kanaan booda gabrummaa uummata keenyaa fi akkasumas uummata keenya gabrummaa fi hin kenninu jechuudhaan dubbattee jirti. Gabaabamatti nuti ofiin of bulchuu barbaadna jettee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hangeerottaa nutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.